Dandeenyu nu godhee asiin ga'uusaatiif Waaqayyo haadha isaa wajjin haa galatuun jedha. Keessummoonni abbootiin amantaa, hiriyoonni fi jaalattoonni Acee akkasumas daa'immoonni har'a guyyaa kanaan akkan isin jidduutti argamu kan naa ta'e karaa fi bidiruu ta'ee abbaa warraa koo, abbaa ijoollee koo, goota jaalalaa, qulqulluu amanamaa fakkeessuu fi fakkaachuu hin dandeenye goota ija barbadaa maqaa Aceetiin baga wal argine baga nagaan dhuftan galatoomaan jedha. Egaa ka'umsi koo fi ga'umsi koo Waaqaa gaditti Acee ta'us har'a akkan qaamaan isin jidduutti argamuuf kan aarsaa guddaa kaffalan Dr. Awwaliin galatoomaan jedha. Isinis naa galateeffadhaa. Egaa har'a asitti kan argamne waa lamaa fi inni guddaan Dr. Awwal seenaa Acee fiilmii isaa hojjetanii bu'aa ba'ii hedduu keessa dabarsanii akka ijaa fi gurra uummataa bira ga'u kan godhan isaanidha. Isaan wajjiniin garee isaaniitiin ammas irra deebi'uun galatoomaan jedha. Naa galateeffadhaa. Inni kan biraa akkuma beekamu gaa Aceen duuneen du'usi itti fufaa bara baraanii nutirree yoo dabarre isaanis akkuma dubbatan seenaan isaa dhalootaatti hin darbaa. Kun immoo kan itti fufsiisnu yoo har'a nuti hojjannedha jennee walitti dhufuudhaan faawundeeshinii maqaa Aceetiin dhaabneerra. Biyya keessatti akkuma beekamu waggaa lammaffaa isaarratti awwaardiidhaan calqabneerra. Itti aansuudhaan immoo godina Booranaa bakkee Mi'oo jedhamutti piroojeektii bishaan baasuu calqabneerra. Bishaan sun nu baheera, milkii gaarii dhageenyeerra, inni manas jirudha kan inni sun hojjetame. Gara fuulduraa immoo bishaan sun yoo bahurree uummata biraan ga'uu dirqama waan ta'eef isinis maqaa Aceetiin akka na bira dhaabbattanii akka nu bira faawundeeshinii Acee bira dhaabbattanii akka uummanni itti fayyadamuuf isinis akka seenaadhaaf akka seenaatti maqaan keessan akka ka'u adaraan isiniin jedha. Inni kaan egaa Aceen yoo darbees qaamaan nu biraa darbee yaadaan keessa jira. Har'a kanasitti qabamne maqaa isaatiin inni odaa keenya gara fuulduraatti Oromoon hundumtiyyuu akka tokko ta'uu abdiin qaba. Maqaa Aceetiin, dhiiga Aceetiin, dhiiga qeerroo fi qarreewwan wareegamaniin ammas wareegamaa jiraniin gara fuulduraa immoo akka dhiigni irree hin gannamne amantii qabnuun Waaqaa kadhannuun jedha. Inni dhumaa dhaamsi koo dhumaa Aceen yoo darbees qaamaan nu biraa darbee dhugaa isaan arganne. Akka dhugaa isaa argannu hundi keessanuu amantii qabdanii Waaqa nuu kadhaa. Dhugaan ilma Waaqaa ta'edha Oromoon galatooma.